Mashallah. Wantoonni dubbataa dhufne waan bultii barbaachisu keessa haga ammaa qabxii sadi qofa dubbanne rabbi sodaachuudhaa fi wal kabajuu fi jecha gaarii waliin jiruudha dubbanne. Kanaan alatti wanni bultiin irratti ijaaramtu, wanni bultiin yoo isiin keessa jiraachuu baatte diigamtu baay'ee jira. San keessaa qabxiilee muraasa yoo inni kakaasu taate namni haatim abbaan manaatii fi haadha manaa yeroo hunda namni kun dirqama isarra jiru qaba, mirga isaatii fi dirqama isaa beekuu qaba. Abbaan manaatii fi haati manaatis yeroo hundaati namuma haqa kee barbaadu qofa yoo taate haqa namaan eeyne mirga namaan eeyne jechuudha. Haati mana keetiitis mirga sirraa qabdi, atis mirga irraa qabda, atis haqatti qabda, isiinis haqa sirraa qabdi. Haqa akkuma haqa kee barbaadutti haqa namaa eegu, haqa kee barbaadu dura gaafa haqa namaa eegde namnis keessiif eega. Gaafa ati jecha gaarii jetteen jecha gaarii siin jedhan, gaafa ati kabaje si kabajan, gaafa ati bakka kennite bakka sii kennan, gaafa ati irra namaa dabarte irra sii dabran. Ammas yeroo hunda bultii keessatti hinjifannoo nama bultii ammaa keessaa wanni jiru isiinis hinjifachuu barbaaddi, atis hinjifatu barbaada. Hinjifachuu wanni jaan hin jiru hundinuu waliin hinjifatamuudha malee jarri warra wajjin tapha taphatu kumaan reefu jeesanitti goolii galchanis wajji galchan itti galtus walumaan itti galti. Kanaaf bultii keessatti haqa mirga siidhaa eeguuti. Ati yoo mirga sii eegi, isiinis yoo mirga kee eegi wanni hafanii jirti. Waan isiin sirraa barbaaddu yoo gooteef, isiinis waan ati irraa barbaaddu yoo gooteef. Kanaan alatti beeki amma bultii keessatti hin seenne beeki. Dallee wasiitti irraa haasa'u jira keessaa wajjin seenne madura. Haqni jaartiin jaarsa irraa qabdu, haqa jaarsi jaartii irraa qabu lakkoon yoo beeki amma. Dallee irra jira maal haxira waan wanni mana keessatti affeelamu waan hedduudha. Kanaafuu wanni jechi tokko gochi tokko bultii tana waan feete dalaydee balleessuu dandeessi. Amma namoonni tokko bargaa sumatti heerumeetiin hireen tiyya ni baddee yoo siin jette mantaltee ati fuute jechuudha. Namitti isin hojii zalaalama akkamitti jiraata? Isiin hireen sii baddee. Hiree si balleessite ati si fuudhuudhaani. Sitti heerumuun warri keenya na jibbee yoo jette. Sababaan sitti heerumetti warri keenya duraan biyya alaa si geessina naan jaanii yaada qabanii achumaan na jibbanii yoo siin jette. Ammasoo iccitiiti yoo baafte. Satrii dheennee mijaarsa jaartii waliif satrii dheenne hammeenya kee yoo gabbaatee dubbatte. Waan ati gootuuf hundarra yoo siin galateeffan. Amma mataa wal galateeffachuun qoftiin waluma galateeffachuun jechuun wooma ati goote wooma sii goote hundarratti shukran yoo jette wal faarsuun alaal amma akkuma wal arrabsuun jirtutti wal faarsuun jirti beeku nitu walii faalla deemti. Wal faarsuun bultii jaartii wal arrabsuun bultii diiti. Wal galateeffachuun bultii jaartii wal galateeffachuu dhabuu waan goote irratti bakka walii kennuu dhabuun bultii diigaa deemti. Kanaaf wantoonni qabxiilee hedduu jira haga qabxii 10 jechuudha. Carraa warra ilaa hanga ammaatti sa'a dheertuu dhageeffatee kanas hin gubnu gaafii teetan yoo sii deebise asumaanuu ustaazanii fi warra gaybitti itti amanee eegasii guyyaa keessatti dhufe kan jenne sanitti osoo dabarsitanii gaarii keetii yaate. أيه أبو بكر بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ نجاش. أيوه. أبو بكر سجلت أنت